أشرا دوّي لك sababa akkamiin daawwee deemuu dandeessan walitti hidhallee meeqa jidduu sana hararii fi daawween hedduudha namni ciiga dhufa malee asii ol hin deebi'u dur abboonni adeerran keenyaa fi akaakiyyoonni keenya daawwee qaran isin amma waan san haaromsanii bara sababaa maaltu isinii ta'e gara san ol dabru kitaaba wayii kaniin duraan bitadhee jira kitaaba majmuucata sarfi jedhanii kitaaba shaniif keessaa qaba kitaaba kana sheeka wayii garsiiseetu harariin deemin Harargee osoo hin jiru شيخ أبي قرسيسي كتاب نكون قدار والفقولا كتاب أنا كم برتانا هنجا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله لقي فتوتا بأردوتوتا خينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقي ربي سنهاد أكبو جنة بكا جبدو جرة الرا بيجل بي جبدو جرة بي خبجا بي ربي سبحانه وتعالى خبجا جرة مدينة نبي خينيا صلى الله عليه وسلم بي علمي بي دين بي إسلام مان إرى بها في لها فرابسن هم نتركة هم إفادة بي سن كيس جرة أنا برا أستاذ خينيا شيخ ناصرتو نبرا جرا الرقبي تينيا تدعو في إيافنو بي مدينة ترى دراتب بي مدينة تاسفنو شيخ خينيا شيخ ناصر وجي والاسم برسيس بي شيخ ناصر حواسني سلام نو بيتني سان اللي اسنو بيخني هاتولي شيخ ناصر اينو ناصر يسدلت يسغدد قران يسكري كتاب متني تتكا خنا بيتمي كري اجيبو ده شيخ نسا علمي اني كري عملتي علمي سا غباب سنه مال فكات اما هو درجة خمير رجرات مال الرجرات وانجو حواسني خينيا خافان كان دوبتو دنيا تنرى فيديو كنا من إني دكابه أكشين ناصر وجو والبرو كوبي يافنو تناتاسف خنافو جدو لين إسنار كاممرون فدو إسنومتي أني ناصر نبابلوتي بيكاتين دلته أشتي قرآن كراه أشتي كتابة ديكا كراه أشي بودان إمال علمي تيسني وادسين فكاتو فني سنكراتني في شيخ الراكراتني ولين حواس خينيا وجهك والبرتم بربادا بشي ناصر يجون إينيو إيسا دلتن إيسا قدتن أجرع آخانو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام شيخ الدوغلا توما يافنو في وانتينو قدو داف الدو خرادي راكنا دفتني دادبني وصنجين جزاك الله رب سنة كفلو أني ناصر علي واريو دانغتين جاما بكي تدالد harargee lixaa laga arbaa jedhaniin naannawa magaalaa ciroo biraatti dabranii magaalaa bakka saboota kana keessa gool seenan laga arbaa jedhanii aanaa gubbaa qorichaati jechuun gara gubbaa qorichaatti ol deebi'a. Gubbaa qorichaati. Maashaallah. Aanaa keessanii walitti ta'a. Dhugaa jaarii waliin. Aanaa gubbaa qorichaati quraana gaafaan qara'uu jalqabee achuma naannawa sanitti gantuman itti daldalaa xiqqoo deemee gandeessuma kiyyaa laga eebbaa jedhanii achittiin baradhe quraana fi arba'inallee xiqqoo achitti eegalee sheekh Ahmad Abi Bakr jedhanii kanneen quraana irratti qara'e sheekha guddaa sheekha beekamaa wayii ture yeroo san keessatti naannawa sanitti achumatti immoo sheekh Muhammad Ibrahim irratti arba'ina xiqqoo lallaalee yeruma san ammoo oduun sheekh Muhammad Zabuur namni jedhamu qubatee magaalaa waachuudha gaafa sheekni durachi qubate gaafa sheekni durachi qubate oduun suni darasaa keessa deddeemtee wanni jennaan achirraa ka'ee laga kana keessa deemee gara jarjaree ganda sheekh Muhammad Rashaad Abdullee itti dhalatan kana keessa gandi keenya waluma bira ganda fageenyaan qabu hedduudha achi keessan deemee miilaan wanni dhaqe waachuu dhaqe jechuudha achitti sheekh Muhammad Zabuur biratti الأصول الثلاثة الرئيسية كتاب التوحيد بلوغ في رياضة متونه دجتي برا تفسيرتي أشرا شيخ براتي قطرو بوسيسا نحو الرايجو قطرو بوسيسا كم يقلين فتنة وهي تكتشت خاته وقاترو بقى أما وقاترو بفاتشي ترى وقاترو بالشيخ محمد زبور وقاترو بالشيخ محمد زبور براتوري
yeroo sanitti fitnaan takka kaatee fitnaa khawaarijaa maali jedhanii sheekni yeroo rakkoon majlisa sheekatu buqqisuu geesse takka gaafa san achin ture sheekninis jidduma san hidhamanii isaan hidhaa keessa jiru haga turree achi turree sheekallee dubbisuuf maal jechuudhaaf waan kana jala wanni jenne achirra ammoo niyyaan gara biyya biraa deemuudhaa dhufte biyya walloodhaa dawwee tana keessa achirraa dawwee dhaqee sababa akkamiin daawwee deemuu dandeessan walitti hidhallee meegaa jidduu sana hararii fi daawween hedduudha namni chii gad dhufa malee asii ol hin deebi'u dur abboonni adeerran keenyaa fi akaakiyyoonni keenya daawwee qaraan isin amma waan san haaromsanii bara sababaa maaltu isinii ta'e gara san ol dabru sababaa wanti ta'e nama tokko kawayin biratti baratuutu achirraa ka'ee biyya san deeme biyya dawwee walloota keessa deeme yeroo inni achi deemee dhagaan duraan immoo dawween tun walloon tun naahwiidhaan beekamtuudha naahwii sarfii walumaa galatti lugaa arabii kanaan beekamtuudha jechuun oduu hedduutu nama keessa deemaa ture achirraa namni kun achi dhaquun sun sababa naa ta'e jechuun illeen maaliif hin dhaqeen baranne jechuudha achirraa ka'ee yeroon magaalaa Kamisee dhaqu magaalaa Kamisee irraa gaggaafadhee kitaaba wayii kaniin duraan bitadhee jira kitaaba majmuu'ata sarfii jedhanii kitaaba shaniif keessaa qaba kitaaba kana sheekha wayii garsiiseetu Harariin deemin Harargee osoo hin jiru sheekha wayii garsiisee kitaabni kun guddaadha ol fagoodha kitaaba kana akkamii bartaanaan jedhan akkamii kitaabni kun sirraa fagoodha ati ganaa naahwii bartee maalii gootee kitaaba akkanaa bartee kitaaba akkasii bartee bakka san geessuu dandeessa jedhan nammoo akkuma qaxaroo boosisaa tana sheekha biratti osoo lallaalu jiru osoo hin xumurin achirraa deeme gaafa magaalaa Kamisetti bu'u kitaaba akkam sheekha wayitu naannoo kana jira jedhan sheekh Ahmad Tayyib jedhanii rahmatullahi alayhi amma akhiramanii kitaaba sheekha beekamaa sarfii qaraasuun naannoo kana jira jedhan naannoo Kamisee san baadiyyaa keessa yeroo kitaaba akkam qaraasisaa yeroon gaafadhu kitaaba majmuu'ata sarfii jedhan tokko jedhan kitaaba kana fuudheetu waan deeman nammoo isin namatti barbaadu jirtu nama itti barbaadu jira majmuu'ata sarfii kitaaba jedhamu barsiisaa jedhan kitaaba sana ogguun fuudhee borsaa shaantaa keessaa baasee ilaalu kitaaba kiyya kana amma gaa yeroo tana keessa kitaaba biraa biturra kan hoon baradhe jeeteen sheekha bira dhaqee haqiiqatti kitaabni akka jaamee miti hedduu naa laafe kitaabni fanni sarfiidhaa kun baay'ee naa laafe egan isa qara'ee xumure immoo fanniin san booda jiru manxiqaas ta'ee balaagas ta'ee fanni aruudatis ta'ee fanni naahwitis ta'ee sanuma boodan akka gaariitti baruu dandeechu namni sarfii oguu jaa waan guddaa tokko jira haqiiqatti ilmiin kun guddaadha ilmi guddaadha namni mimmaa laa budda minuudha naahwii keessatti sarfii keessatti lugaa arabii keessatti mimmaa laa budda minuudha akka jaan yeroo waa'ee sadarkaa sarfiidhaa barbaachisummaa sarfii dubbatan الصرف أم الكلمات العربية يعني أم الكلمات العربية والنحو أبوها akkasi achirraa ka'ee ji'a sagal mokkana namni baate wanni isa amata tokkoo fi amata lamallee namni achi taa'ee baratu jira ani ammoo rabbiin alaafise yeroo san keessatti guutumaa guututti ittiif kenne ji'a sagal keessatti sarfii waan jedhamu guututti umure jechuudha achitti umuree san booda gara giraanyitiin deemee sheekh Nuur Huseen rabbi rahmataa godhuuf yaaramanii dawwee tana keessa jechuudha achi deemee achittis haga tokko sheekha biratti naahwii babbaradhees naahwii irra guddaa tokko achuutti baradhechuun ni danda'ama illee sheekh Nuur Huseen kana bira sheekh Nuur Huseen nama beekamaadha naannoo isitti naahwiin isaanumaan beekama achitti baradhee san booda gara biraa afaan amaaraa kanan baradhe afaan amaaraa kun gaafa finfinnee keessa dabruun na rakkise egan naahwii tokko wayyeessee sheekha biratti manxiqaas akkasumatti aruuda kitaaba adda addaa ilaalee jee gara biyya afaan oromoodhaa hedduun qabne gara harbuudhaa jedhanii dasee kombolcha kana keessa achi seene achitti mana barnoota illee seene afaanuma kana baruudhaaf ijoolluma wajji aga tokko achitti illee baradhee afaan illee qubee afaan amaaraa kana illee baree aga tokko achi turee san booda gara wanni deebuu ta'e jechuudha gara Harargeetti jechuudha waggaa sadii booda jechuudha waggaa sadii guutuu achuma keessan ture biyya walloo tana keessa ture san booda gara Harargee deebi'ee sarfii fi naahwii fi waan gargarii achuma baratan achitti baradhe guddaa waa'ee lugaa wal qabatee sarfiis ta'ee naahwiis ta'ee achumatti baradhe biyyuma wallootti baradhe san booda Harargee deebi'uudhaan Sheekh Aliyyi Caatee bira amata tokko ture achitti maas qaxaroo wanniitu jira qaxaroo addeellee jedhanii rabbi rahmataa godhu hedduu gara booda kana darasaa barsiisaa turan naahwii waan lugaa jedhan
achitti sheekha bira waggaa tokko ture waggaa tokko keessan keessatti kitaaba hedduun achitti baradhe ammaas waan irraa hafe kitaaba nahwiidha alfiyyaas ta'ee akkuma sani qaxaroo addeelleetu jira ammaas qaxaroon tun lama Harargee keessatti jirtu qaxaroo boosessaa Sheekh Mahamad Zabuur birattiin baree hedduu xumurullee baadhu qaxaroo addeelleetu jira ammaas qaxaroo addeellee tana sheekha biratti qara'ee tumuree san booda raaba dahlaanii fi maali kitaaba hedduun sheekha biratti ilaale waggaa tokko keessan keessatti alhamdulillah hedduu fayyadamee sheekha rabbi rahmataa godhuuf Allah yarhamu san booda gaara mul'ataa deeme gaara mul'ataa kan agdur akka jaan nama miti wannillee shimbirollee wanni beeka jaan nahwi jechuudha bakkuma kana jaamtu tana dhaqeet malaalu malee jee achirraa gaara mul'ataa deeme gaara mul'ataa jaamoo kana nachi taa'e naannoo kamiga dannaba guddaa jaanii dannaba guddaa rakkinni bishaanillee gaafa san amma yoo hikkateen beeku malee rakkina hamaa ture rakkina hamaa wayi bishaan diimaa kana kan namni uffata itti dhiqatu kan namni dhuguufis fayyadamu bishaan hedduu rakkina guddaadha ture gaafa san naannawa sanii achirraa ji'a akkuman taa'een kitaaba sheekha eenyu bira amma hateessa sheekh Muhammad Nuur Dannabaa jedhanii sheekha wanni tokko achi ture sheekh Muhammad Amin Dannabaa jedhanii sheekh Dannabarraa ol ba'an dannabni kun gaara wanni guddaa kana dannaba guddaa maali tortora guddaa gaa dannabarraa ol ba'anii dannaba jechuun tokko gaa tortora guddaa kanarraa gabbu'aniiti achitti ol ba'anii tortora guddaa kana keessa magaalaa baddannoo gara jalaa jechuudha naannoo sanii barsiisanii ji'a akkasitti alfiyyaa isaan biratti baradhe san booda ijoolleen na wajji jirtu akka dhukkubsattee achirraa deemne Sheekh Ahmad Watar bira dhufe jechuudha Sheekh Ahmad Watar waggaa lama achi ture san keessatti kitaaba fiqiitis nahwirraa kitaaba narraa hafees balaagallee akka gaariitti achitti sheekha biratti irra deebi'ee baradhe akkuma sani sheekha kitaaba fiqillee hedduun irratti baradhe kitaaba ammaas sunana sittaas yeroo isaan barsiisan kaanis baratuudhaan kaanis dhaggeeffatuudhaan aganachi ture san nahwirlee muqnan labiib fi haashiyat al-Khadri wanni Khudri kana fi Ibn Aqil wajjin kitaaba guddaa ummahat kutubin nahwi jaamu kana sheekha biratti baradhe achi ozoon sheekha bira jiru wanniin Sheekh Muhammad Nuur amma majlisa itti aanaa majlisa Oromiyaadha achi roohoon Sheekh Muhammad Zabuur bira hojii turre inni immoo achirraa Sheekh Muhammad Zabuur bira osoo jirru achirraa ka'ee ayartiin allee dhufee Sheekh Dr. Jilaan fa'aa biratti baratee wanni jee egaa baratee gad deebi'ee wanni jeellee bakka saddaquu qabdaan waan ja'a ture inni egaa Sheekh Muhammad Zabuur Sheekh Ahmad Watar biratti waggaa lama ture kitaabaan adda addaa ilaalee wanni jee san booda sababaa Sheekh Muhammad Nuuritiin akka Finfinnee dhufuu ta'e jechuudha majlisa markaza al-Ansar ka Sheekh Dr. Jilaan fa'aa jechuudha achitti fatanaa nu kennanii qormaata illee nu kennanii dorgomsiisanii maal jedhanii fatanaa dabrine achumatti balabee achitti hafee waggaa lama immoo achitti barannee achirraa eebbifamne markaza irraa jechuudha Maahid al-Ansar irraa eebbifamne egaa eebbifamne immoo wanti nu kennan nama ijoollee hanga tokko waliin qabanii ijoollee qabxii guguddaa fidde jedhanii fatanaa nu kennan markaza bahtii wayii ka sarchiidha achitti bananii nama jajjaba barbaanna jedhanii fatanaa nu dhiyeessanii fatanaa barruudhaanis akkasumatti barreessinee itti dhiyeessuudhaanis maaliidhaan akkasitti fatanaa dhiyeesse fatanaa isaan nu kennan guutuutti dalayne nuti namni sadii keessaa tokkoffaa lammaaf akkasi baane hangaafa san idni rabbiitiin fadli rabbiitiin ta'e tokkoffaan bahee ture achumatti immaas markazuma san keessa ture markaza baahtiidha waa barreessaa ture gaafa san osuma achi jiru immoo shaawanni barnoota achuma Finfinneetti hordofuudhaan wanni fudhadhe maatirii kutaa 12 fudhadhe santu sababa naa ta'e cooyarteena eegam amata lama achi baradhe amata 5 achitti markaza baahtii san keessa ture galgala barataa barnoota barataa achi keessa ture achumaan eegam maatirii fudhadhe immoo wanni guuttadhe ollaan guuttadhe jaami'a islaamiyyaa achumarraa'ee akkasitti osuma achi jiru wanniin qabuulli naa dhufe asiqqee balamuun naa dhufe san booda jaami'a islaamiyyaadha as Madiinaa dhufe gaafni sun bara kami ka jaami'aa kun akka hijiratti
كما تكو في إبافوري في صدومي جانس جيه صدومي جا أما تقريبا وقا كده تكا يجوا وقا كده تكا أكاسي دفعة هون أما وقا كده تكا ديجري جل كبر رخاص أما دكتور من برا تجري الحمد لله ما شاء الله شيخ أكون أما ميلا خلا إيه ما شاء الله ميلا خلا جزاكم الله خيرا علمي تيسن كيس ربي برخاها قولوا إما لدير تولا أكا قباب ستناف قلا إمالتي تولي إمالا كتا أوروميا هررقي في داوي في مفنة في دكي ربي ولدته تي إمالا دير تو علميتي مدينة في مركز الأنصار في وتر اللي وليه تي يهنداو إمالا دير على هردوفتا خينيا شيخ ناصر أما دكتور ناصر إن شاء الله دكتورة حقيقتي إفاجمان إفاجي جلر إلى قبت إفاجمين درجاتنا قباقان إملت علمي ثاني قباب دوت أكنا فكاتي شيء ناصري وجيني أكا والبرتم برباني نما كنا قبنا اللي نبني بيخو قبا نما ور علمي دا خام بيجرو سنو دالو قامنا جيتون الرهدون نما دكتورة أو شيخة نما توكو مالي قام توكو قفا قبتيتي خديم نمني علمي شريعة جلو مرة خاصة إلى مقررات خانتين أنجا دن دوتر قرأي إمالسان كيس إمالي نمي دكتورة تبنين بيرو توكومي مقرراتها نمني مقرراتها قرأي خانا خيسة قدت اللين ولتلوه علمين تيساني قما أصلو في جري سفر مالي وتصفرمتم وكفى بالله شهيدا تبجاني مالي وانسلا سفر مليمي الحمد لله نتلين عبدي قدا اسني راقمنا عمري سني خني ربين تمكين اللي كغارتي سني خني أكا جرويان أكا دينك ديان أكا ماتيان jiruu teessa rabbi isinii tolchee ilmii bareedduu itti ifaajjantana akka hawaasa keenya fayyaddan shakkillee irraa hin qabnu abdii qabna kajeellaa rabbi irraa kadhanna nuti immoo rabbi irraa wanni isinii kadhannu akka rabbiin jiruun isinii yaachifne jireenya maatii jiruu duniyaa tin akka rabbi isinii yaachifne haala san rabbi isinii mijjeessee ilmii ijoollummaadhaan bahasii eegaltan bahasii darajaa isin jirtan sanitti namni bahasii godhunuma takka ta'an ulfaataadha yeroo sanitti rabbi isinii laaffisee gadaa sanirraa bahasii amma biyya teenyatti akka dhimma islaamatti damee bahasitu jira dameen sun haqiiqatti nama gahaa ta'etti akka haajamtu nuti hundi ni beeyna ammoo maqaan siidhaa baafameetuma deemaatuma jira inshallah rabbi ilmii teessaniin isin haa fayyadu fayyaadhaan bareed nagayaan isin xumursiisee gama biyya teessanii deebitee akka biyya fayyadan illee rabbi isin haa taasisu Sheekh Naasir akka qaadhimattanii fi miiqaa wal isin barsiifne ni jira jechuu namni kanaa jechuu akkuma beeytanii fi malee Naasir nama oduma asib baratu biyyatti barsiisaa biyyallee fayyadaa yeroo boqonnaa qaban da'waa godhaa hawaasa ofii keessa jiraatanii kanaafuu inshallah gaa ilmii barakaa rabbi isin haa taasisu fuula dura bareedaa isin hawwina jiruu bareedduu jiruu diin jiruu da'waa jiruu fatwaa jiruu bahsi karaa kanaan qaawa guddaa islaamatti banaa jiru kana islaamarraa cuftan jennee kajeella ilmii teessan tabarakaa rabbi isin haa godhu dhaggeeffattoota keenya inshallah gaafi fi deemii wal barnoonni iyyaaffannoon Sheekh Naasirii wajji taasifne arraaf asuma dhaabna yeroo fuula duraa